Yoo harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii har'aan kanas akkuma beekamu maatii kutaa 11 paartii dhumaa kan qorumsi bifa salphaadhaan ittiin hojjetama jedheetiin yaade sirriitti bifa salphaa fi siistemaatik ta'een isin argisiisuuf dhufeen jira jechaadha. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun miseensa keenya ta'a. Gamanumaan viidiyoo kana laayik sheer gochuu isin irraanfatinaa isiniin jedha. Daarektii eegallu kiraamersi ruul jechuun maal jechuudha? Kiraamersi ruul jechuun ruulii nama kiraamersi jedhamu tokko baasee jechuudha. Ruulii baay'ee salphaa fi hedduu namatti tolu yuunitii kana konkluud kan ittiin goonu isa kanaanii jechaadha. Determinant can be used to solve systems of linear equation with equal number of equation in the unknowns. Determinantiin akkuma dura beekamu linear equation kan variabiliin isaa unknown yookiin walqixa ta'e kan ittiin beeknu. The method is practicable when the number of variable is either 2 or 3. Number of variabiliin keenya lama yookiin sadii illee yoo ta'u taate innichi kun kan ittiin hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo variabilii lama xy asirra kunoo haala kanaan jira. Isa kana haala salphaadhaan haala ittiin hojjennu tokko kiraamersi roolii kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Ruul kanaan hojjechuu dandeenya. Asuma irraa akka argitan variabilii sadii 1 2 3 variabilii sadii qaba. Variabilii lama kana jechuun equivalent goonee haala ittiin ilaallu maatriksii lama fakkeenyaaf ikwaalii yoo jenne determinantii lama equate goonetiin akkaataa itti ilaallu fi kanaaf kan kana fakkaatuun bal'inaan kan ilaallu ta'a. Determinantii mallattoon isaa absolute value fakkaattuun kaayamti. Determinantii lakkoofsa kana determinantii dx differ from 0 ta'uu qaba jechuudha. Determinantii x argachuudhaaf maayini determinantii ax yookiin dx san ni arganna. Egaa determinantii originaalii argachuudhaaf similar calculation y argachuudhaaf determinantii of dy determinantii of originaalii kiraamersi rooliin haala kanaan deema jechuudha. Isa kana sirriitti bal'inaan ilaalla. Wanta isin cinquun qabu foormulaan tuni maali ka jettus asirratti salphatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkamitti dx arganna, determinantii dx akkamitti arganna, determinantii dy akkamitti arganneetiin eegasii determinantii dx over determinantii of dy jennee akkamitti hojjenna kan jedhu baay'ee salphaadha kan waliin ilaallu ta'a. This method is called Cramer's rule for a system with two equations in the two unknown variable or unknown variable jechuu dandeenya. Dx and the dy are obtained by replacing the first and the second column by constant column number respectively. Dx yookiin dy jechuun akkamitti kan argamu replaced ta'a. Maaltu replaced ta'a? Unknown variable. Fakkeenyaaf inni kun dx argachuudhaaf iddoo x'titti replace ta'a jechaadha. Iddoo x'titti iddoo kanatti replace ta'a. Iddoo kanatti replace ta'eetiin isa kana replace ta'e tuni maal taati? Oomit taati jechaadha. Isa kanatti achitti replace ta'a. Dy argachuudhaafis akkasuma maalin gatii y oomit taate y'n keenya oomit ta'a. Ishiin kun dhufteetiin iddoo y dheedhi jecha isiin tun oomit taati yookiin ni jechaadha. Isa san gara gadiitti salphatti kan isin argisiisu ta'a. Hin cinqamina. The determinant of coefficient matrix is non-zero. In this case, solution what? Solution in isa determinantiin keenya non-zero ta'uu qaba. Determinantiin keenya 0 yoo ta'e determinantiin wanti kamiyyuu denominatorin isaa 0 yoo ta'u taate undefined ta'a waan ta'eef determinantiin keenya must be differ from 0 ta'uu qaba jechuudha. Dirqama determinantiin. Isa kana jalqaba isaa augmentii isaa barreessina jechuudha. Bifa augmentii diitiin koefficientii barreessina. Koefficientii isaa yoo barreessinu a1 a2 a3 akkas jenneetiin barreessina jechuudha. b1 b2 b3 akkasuma c1 c2 c3 isa kana determinantii isa kana barbaanna.
yeroo dx barbaannu iddoo kana isa kana omit goone maal goona d e f jenneetiniin isa bakka buusna jechaadha. Okay, isa kana laaluudhaaf jalqaba isaa haala kanaan kuno iddoo x maal buusnee jirra. Iddoo x kun asuma iddoo kana jechaadha. Iddoo x kana dx argachuudhaaf iddoo x kana isa kana buusna jecha konstaantii kana buusna jecha replace goona. Konstaantii yoo buusne kuno iddoo def ta'a. Kun immoo bb jedha cc waan haala saniin jira jechuudha. Iddoo x isa kana buusne iddoo y illee isa san buusna jechuudha. Y argachuuf dy argachuuf iddoo y maal buusna konstaantii buusna. Z argachuufis iddoo z buusna jechuudha. Z omit goone. Example kana haa ilaallu. Example kana hogguu ilaallu example kun maal jedha? Use Cramer's rule to find the solution set. Solution set kana barbaaduudhaaf Cramer's rule fayyadameeti barbaadi jedha. Okay, maatriksii kana amma Cramer's rule fayyadamneetiin solve goona jechuudha. Variable tokkoon tokkoon x fi y jechaadha. Jalqaba maal goona determinantii barbaanna. Determinantii ni barbaanna, dx ni barbaanna, dy ni barbaanna. Okay, erga kana ta'e maal goone dx dy ni barbaanna jechuudha. Akkamitti gaaf kana x jechuun maal jechuudha? dx over d dha. Y jechuun dy over d dha jechaadha. Okay, kana fakkaata. Isa kana barbaachuudhaaf ammoo dx dy barbaaduun keenya dirqama jechaadha. Okay, erga akkas ta'e maali tokkoon tokkoon isaanii barbaaduu qabna jechuudha. dx dy barbaachuu qabna. Jalqaba irratti determinantii haa barbaannu. Determinantii jechuun maali? Koofishantii isa kanaa fudhanna jechuudha. Koofishantii isa jalqaba jiru sanii ni fudhanna. 3 minus 4 7 7 isa kana fudhanna. Isa kana gaafa fudhannu determinantii barbaanna jechuudha. 3 times 7 minus 7 times minus 4 meeqa dhufee kuni 21 hir'isuuf kana maal nu dhufa 49 nu dhufa jechuudha. Maaliin diin keenya 49 nu dhufa. Okay, erga diin keenya okay, dx argachuuf immoo value kam input goona. Iddoo kana iddoo dura arganne kana keessa bakkee x kana value konstaantii kana buusna jechuudha. Value konstaantii kun achi yoo bu'e meeqa akka argamu ni ilaalla jechuudha. Walumaan kan ilaallu ta'a. Iddoo san haa buusnu mee. Okay, mee haa buusnu. As bira 2 tu jira. Ishee kana fuuneetiniin 2 fi 3 kana iddoo kana buusna jechuudha. Iddoon gatii y haa ta'u 2 3. Gaaf kana maali determinantii isaa barbaannu. Ishee lama baay'isuu 7 meeqa 14 hir'isuu kana jechuun 2 3 baay'isuu 4 jechuun minus waan jirtu minus 12 dha. Minus plus ol gooti meeqa ta'eera 14 eda'uu 12 jechaadha. 6 26 ta'e maaltu d x kenna. dy kenna hoo maal ta'a? Bakka maali? Bakka y immoo konstaantii kana galchina jechuudha yookiin immoo gatii isaa kana galchina jechuudha. Okay, dy kenna argachuuf ammoo maal goona? Iddoo sanitti galchuudha. Kan x akkuma jirutti fudhannaa 3 7 ni fudhannaa. Kan y iddoo y 2 fi 3 fudhannaa jechuudha. Gaaf kana maal nu ta'a? 9 yoo determinantii isaa yoo barbaannu 14 meeqa nu ta'e? Negative 5 nu ta'e jechaadha. Negative 5 nu ta'e. Kanaafuu x jechuun maal jenneera? dx over d jenneen. Y jechuun hoo dy over d jenneeni turre jechaadha. Okay, inni erga kana ta'e maal goona? dx kenna meeqa? 26 irra meeqati? diin kenna meeqa arganne? 49 arganne jechuudha. Dura argannee jirra. dy kenna maali? minus 5 dha. diin kenna hoo 49 kana ta'a jecha. x fi y kenna kana ta'a. Yoo salphisuun barbaachise danda'ame salphisnee kaa'uu dandeenya jechuudha.
Kanaafuu kana fakkaata. Egaa itti aanu immoo example 2 barbaaduudhaaf bifuma saniin barbaadna jechuudha. Fudhanneetiin isa kana fudhannee tokkoon isaa kan barbaadnu ta'a. Okay, equationichi kana fakkaata. Equationicha kana furuudhaaf jalqaba maal isa barbaaduu qabna? Determinantii isaa barbaaduu qabna. Determinantiin isaa d akkami fudhanna? Isa jalqaba variable yookiin coefficient variableota fudhanna. Jalqaba irratti 2 dha jechaadha. Inni 2 tu jira. 2 as bira -2 dha. -2 achi bira gatiin waa z 3 dha. As bira gatiin x 0 dha jecha hin jiru waan ta'eef 0 jennaan. Gatiin y 7 dha. Gatiin z -9 dha. Gatiin x 5 dha. Coefficientiin isaa jechaadha. Inni kun immoo gatiin y -2 dha. Gatiin z 6 dha. Kanaafuu determinantii isa kana barbaachuu qabna jechuudha. Determinantii isa kana barbaanna jecha. Determinantii isa kana barbaaduudha. Karaan salphaan asiin dura isinitti argisiisee jira jechaadha. Karaa kana maal goona? Determinantii kana barbaachuuf roo lamaan kana add goona jechuudha. 2 0 5 roo lamaan jalqabaa irra jiran add goona gamanatti daballa jechuudha. 2 -2 7 -2 kazaan dijitii 3 ka dheeratu dheerinni isaa dijitii 3 ka ta'een waliin baay'isna jechuudha. Akkatti diagonaalii bifa kanaan finnee akkatti baay'isna. Oggoo akkatti baay'isnu 2 times 7 times 16 meeqa nu dhufa? 14 baay'isuu 6 4 meeqa 24 2 84 jettanii qabattanii ka itti aanu immoo kana waliin baay'isna jechuudha. -2 times -9 -18 ta'a. -18 times 5 meeqa ta'a? plus 18 ta'a. 18 times 5 41 41 4 5 meeqa nu dhufe? 90 nu dhufe plus 19 ta'a jechaadha. Plus 19 ta'a. Walitti yoo edaanu meeqa nu dhufani? 100 fi meeqa 74 nu dhufan jecha. Inni kun lama 100 fi 74 nu dhufan. Okay, amma immoo faallaa isaa baay'isna jechaadha. Amma immoo bitaarraa gara mirgaarraa gara bitaatti baay'isna jechuudha. Diagonaalii 3 ka qabu haala kanaan kennee baay'isna jechaadha. 3 times 7 times 5 meeqa nu dhufani? 35 baay'isu 35 baay'isu 3 5 takka 5 takka kana yoo kanaan baay'ee 9 100 fi 5 dhufanii pilaas jettaanii kanallee waliin baay'isna. Gaaf waliin baay'isnu kun meeqa nu dhufe? Sorry isaas biraa kana immoo kadhumaa kana oggu baay'isnu waan 0 nu dhufeef dhiise jechaadha. Pilaas 0 waan ta'eef dhiise jechaadha. Isa akkan dogongorre isin diagonaalii san hanga xumuraatti xumuruu qabdan jechaadha. Ammas kana yoo waliin baay'isne 18 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 36 ta'a jechaadha. Pilaas 36 inni kun diagonaalii kana yoo baay'isnu 0 waan gidduu kana jirtu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Pilaas 0 ta'a. Kanaafuu isin jalqaba irratti illee akkasiillee kana isin irraa afanne waan 0 ta'eef dhiisee akka irra utaalteen jenne. Kanaafuu inni kun maal ta'e? 74 inni sun kun yoo walitti edaanu meeqa? 10 takka 141 dhufa jechaadha. Isa jalqaba isa gara gubbaatti arganne irraa hir'isna jechuudha. 174 hir'isuu 141 gaafa walirraa hir'isnu meeqa ta'a? 33 ta'a jechaadha. Maayini determinantiin kenna 33 nu dhufaa jenneetiniin ilaalla jechaadha. So erga determinantii arganne maaltu nu hafe? Wanti nu hafe inni kan waliin ilaallu ta'a. Okay, amma maaltu nu hafe? dx dha. Dx yaa barbaadnu. Dx barbaachuudhaaf konstaantii iddoo x replace goona jechuudha. Iddoo kana konstaantii replace goona jechuudha. Iddoo kana jechaadha. Okay, maal goona?
constanti 0 1 minus 2 fudhanna gatiin y gatiin x guutuun isaa gatiin y fi gatiin z akkasumatti bu'a jechuudha minus 2 7 minus 2 3 9 minus 9 sorry 6 isa kana bu'a akkasumatti bu'a amma determinanti isa kana barbaanna wanti beekuu qabdan amma asirratti determinanti isa kana lamaan akkuma duraa kanitti argoonee hin hojjanna yoo jenne gonguma jala muree isinitti hima hin danda'amu akka nyaatamne itti argoonetiin as biratti 0 1 minus 2 kana argoonetiin minus 2 7 minus 2 hin dhufa jettanii akka yaadne kun himan dhufne kanaan maaliif determinanti originaalii qofaaf ta'a jecha isa kana qofaaf ta'a malee kanaaf gonguma hin ta'u dx fi dy dhaaf hin ta'u maaliif jennaan tasa isinii dhufuu danda'a garuu qorumsa irratti akka hin shawwadamne akka isin hin nyaanne kana beekuu qabdan jechuudha kana maaliin hojjannaa determinanti duraan hojjetaanii turre kaandii barbaannuun barbaaduu qabna jechaadha akka kaanii osoo hin taane isa jalqaba asumarraa kaaneetiin hin barbaannu jechuu jalqaba garuu wanti gochuu qabnu saayinii lafa osoo kaayannee irra gaariidha jalqaba irratti fakkeenya minus 1 the power of 1 plus 1 row 1 column 1 maal ta'e yoo positiiva ta'e lammaffaa negatiiva ta'a jecha kuni maali minus 1 the power of 2 dha kuni maal ta'a lakkoofsi kamiyyuu negatiiva ta'e positiiva yoo skeer ta'u maal ta'a positiiva ta'a kanaafuu waanidha waaniin kenna positiividha lammaffaa immoo negatiivii sadaffaa positiivii lammaffaa irratti immoo iddoo kana dhufneetiin yoo kalaallu ta'e kolomaan row 2 minus 1 row 2 plus kolomaan waanidha minus 1 the power of 3 dha kanaafuu minus 1 ta'e jechuudha sitti kuni minus 1 plus minus jennaan jechaadha isa sadaffaa irratti immoo plus ta'a minus ta'a plus ta'a jechuudha kana wanta isa beekuu qabna jechaadha kanaafuu saayinii kan jalqabaa kana fudhachuu qabna saayinii keenya lafa kaayannee jirra jechaadha waa'ee saayiniitiif hin dhiphannu amma dhimma saayinii xumurree jirra jechaadha dhimma saayinii xumurree jirra maal goona amma direct isa kana fudhanna jechuudha 0 fudhanna 0 waan ta'eef kan jalqabaa yoo baay'isnu oroo kana baay'ifnee kolomanii kanallee yoo kaballeessinu ta'e 0 mataa jechaadha uma tokko yoo hojjenne lammaffaa haa hojjennu lammaffaa oroo kana ni balleessina kolomanii kanas ni balleessina kamii kan hafe isa asii kana jechaadha isa asii kana 1 times 2 1 times 16 6 dha minus jennaan she minus 2 she minus 2 times minus 9 8 dha gaaf kana hir'isnu maal ta'e minus 12 ta'e jechaadha minus 12 asitti minus 2 qabna minus 2 ammallee minus 2 minus 1 2 1 plus 2 yoo ta'e maal ta'e minus ta'e minus 2 dha yoo minus 2 minus 1 dha yoo baay'isnu maal koofaa yeroo koofaktarii jechuudha 2 ta'a times 2 ta'a jechaadha kanaafuu minus 24 nuu dhufe jechaadha minus 24 nuu dhufe isa sadaffaa kolomanii kana ni balleessina roo kanas ni balleessina maal ta'e tana qofa jechaadha 2 times minus 2 1 times minus 2 minus 2 minus jennaan isa kana yoo minus 2 times 7 minus 40 dha jechaadha gaaf kana walii yoo baay'isnu meeqa nuu dhufa tun pilaasii nuu taati jecha minusii wal balleessite amma maaltu nu hafe minus 2 plus 40 dha inni kun 12 nuu dhufe jechaadha saayiniin as bira jiru hoo maalii jennee ilaallu siriitu jira sirii bira minus 1 the power of 1 plus 3 4 dha jechuudha ibinii waan ta'eef maalii inni kun positive ta'a jecha kanaafuu sadi qofa ta'a times 3 jennaan meeqa ta'a plus 36 nuu dhufe jechaadha inni 36 erga nuu dhufe walii edaana hogguu walii edaanu maal nuu dhufe dx keenya maal nuu dhufe 12 nuu dhufe jechaadha kana yoo walii edaanu dx keenya 12 arganne okay isa kana ni barreeffanna jecha okay amma dy barbaanna dy hogguu barbaannu maal goona iddoo y isa constanti kana input godhu jecha iddoon x amma asitti 2 0 as bira 0 da x 5 she constanti kana 0 1 minus 2 buusna jechuudha iddoo z immoo 3 minus 9 6 akkuma jiru fudhanna
isa kanallee ni hojjanna jechuudha. Isa kana hogguu hojjannu kan jalqaba mallattoon saayinii pozitiividha, kan lammaffaa negatiivii, kan itti aanu pozitiividha. Yeroo kamuyyuu kana akkatti qabanni siistama kanaan hojjetu irra nu gaariidha jechaadha. Tuudha 2 into jenneetiniin diiterminantii isaa itti aanu barbaadu jechaadha. Kana lamaan waliin baay'isu 1 times 6 minus minus 2 times minus 8 minus 9 80 dha. 80 jecha gaaf kana maal ta'e inni kun 12 nu negative 12 nu dhufe negative 12 times kana maal ta'e negative 24 nu dhufe jechaadha. Ka itti aanu hoo kamii ka itti aanullee isa kana isa 0 ti. Isa 0 homaa wanta hojjannu hin jiru 0 nu dhufa jechuudha. Sababa isaa konstaantiin tokko 0 eega ta'e 0 dhaan waan baay'atu 0 nu dhufa. Isa itti aanu isa dhumaati jechaadha. Isa dhumaa gaafa hojjannu maali isa kanaa fi isa kana balleessine tana lamaantu hojjetama jechaadha. 0 times minus 2 0 dha, minus 1 times 5 5 dha. Kanaafuu minus 5 jechaadha. Minus 5 times what? Times 3. 3 positiividha jechuudha. Saayiniin minus 1 times 3 minus 5 times 3 minus 50 ta'a jechaadha. Tole plus minus 50 minus 24 minus 50 meeqa nu dhufe walitti yoo idaanu 9 minus 39 nu dhufe jechuudha. dx keenya minus 30 dy keenya minus 39 nu dhufe. Okay, ka itti aanus haaluma saniin balleessineetiin hojjanna jechuudha. dz qofatu nu hafe jechaama. dz yogguu barbaannu iddoo z kana isa kana buusna jechuudha. Konstaantii iddoo z qofa buusudha. 2 0 5 dha, minus 2 7 minus 2 dha. Iddoo kana 0 1 minus 2 buusudha jechuudha. dz barbaanna jechaadha. Okay, amma maali isa 0 inni dhumaatuun hin dalagamtu. Sababni isaa konstaantii 0 waan taatuuf tana dalayna jechaadha. Okay, ka jalqabaa yoo dalaynu minus plus minus plus dha saayiniin. Hin cinqabnuuf jecha amma kana booddee haala kanaan salphumatti kaayanneetiin hin deemna. Okay, isa kana gaaf barbaannu okay, amma maaltu nurraa eegama? Saayiniidha, hin cinqabnu jechuudha. Plus minus plus jenneetiin saayinii dursinee kaawwanna jechuudha. Isa kana gaaf fudhannu ka jalqabaa kana roon kun ni baddii, kolomaniin irraa gadee kun ni baddii, jaawwataachiin izii gaanoo jecha as bira jechaadha. Gaaf kana minus 14 minus jennaan kana yoo waliin baay'isnu minus minus 2 dha jechaadha. Okay, meeqa nu dhufe kun pilaasii nu dhufe 14 minus 14 plus 2 minus 12 nu dhufe jechaadha. Minus 12 times 2 2 times minus 12 meeqa nu dhufe minus 24 nu dhufe. Okay, minus 24 argannee jirra jechuudha. Tokko plus jennaan minus 24 plus jennaan. Ka itti aanu immoo isa kana jechaadha. Oroon kun ni baddii, kolomaniin kun ammas ni baddii jechaadha. Kolomaniin kun ni baddii, oroon kun ni baddii. 0 times 2 meeqa ta'e 0 ta'e 0 times minus 2 0 ta'e. Shika itti aanu ammoo 5 times 1 5 ta'e jechaadha. Kanaafuu kuni minus 5 jenna. Minus 5 mallattoon as jirtu minus dha. Minus plus gooti 2 times minus 5 dha jechaadha. Kanaafuu maal ta'e minus 10 ta'e jechaadha. Minus 10 ta'e. Kana yoo walitti edaanu meeqa minus 24 minus 10 jechuun minus 34 jechaadha. Maal gatii dz erganne jechuudha. dz keenya minus 24 dha. Okay, maaltu nu hafee hunda isaaniitu argannee jirra. Hojjechuu qofa jechaadha. Wanti nu hafifamu hin jiru. dz is equals to minus 34. Okay, direct amma hojii keenya itti hafuuf jechaadha. Okay, x jechuun maal jennee dx over dy jechuun dy over dz jechuun maal jenneeni dz over d jecha. dx keenya meeqa 12 over 33 meeqa nu dhufe sadii meeqa 4 sadii 11 over
4 over 11 nu dhufe jechaadha. Inni kun 4 over 11 nu dhufe. Eeshi ka immoo dy kenna meeqa minus 39 over 33 jechaadha. Dy kenna hoo minus kunosumarraa d kenna minus 34 over 33 kana nu dhufe jechaadha. Zdiin X'n Y'in Zdiin isa kana nu dhufe. Kirems law rule jechuun kana fakkaata jechuudha. Siistama kana fakkaatuun hojjanneetiniin kan lafa keenyu Kirems rule ka jennuun isa kana. So kana fakkaata. Kan itti aanu immoo kan waliin laalu ta'a. Okay, isa kana akkamitti dhufe jechuun inni kun salphateetiniin dhufe jechaadha. Inni asii kun minus 39 over 33 jenneerra. Sadii hin meeqa kun 13 sadii hin 11 jechaadha. Akkasii minus 13 over 11 ka dhufe salphateeti jecha. Inni kun salphisneeti. Eeshi kan inni itti aanu hunda isaatu argannee jirra jechaadha. Haala bareedan arganne amma fakkeenyaaf x fi y'in x y z ezukaalistuu 0 yoo ta'an taate himoonni kunniin maal jennaani travel solution jennaan. Travel solution jennaan jecha. Kalaan isaaniitu kan wal fakkaatu solution wal fakkaatu yoo qabaatan. Okay, termiin tokko kana jechaadha. Ax ezukaalistuu b jechuun maal jechuudha jedha. Akkamitti isa kana ta'uu danda'e kan jedhu ax maal goona lamaan isaaniitu maaliin baay'isna inversiidhaan baay'ee inversi ax times jennaan b inversi a inversi b inversi a tiin baay'isne a inversi b a jechuun maal jechuudha x a inversi a jechuun identity jechuudha. Lakwaantiin kamiyyuu inversiidhaa fi maatiriksi fi inversii yoo waliin baay'ate maal kenna identity kenna jechuudha. Identity x jennaan ezukaalistuu a inversi b kana ta'a jechaadha. Okay, erga kana ta'e lakkoofsi kamiyyuu inversiidha yoo baay'ate maatiriksiin kamiyyuu inversiidha yoo baay'ate maatiriksi san ta'a jechuudha. Kanaafuu x ezukaalistuu maal jennaan a inversi b jennaan jechaadha. Kuni uniqueness argisiisa jechaadha. Erga isa kana ta'e mee maatiriksi asii kana haa hojjannu. Mee akkasitti furuu baagoonu. A v a annoon n akkami a jechuun 1 2 3 x fi gara alaatti baafanne x eeshi y akkatti baafanneetiniin ilaalla jechuudha. Haala kanaan baasneetiniin kan laallu ta'a. Ezukaalistuu b jechuun immoo 7 minus 3 akkatti kenna jechaadha. Okay, erga akkatti kenne maal goona inversiisa kanaa tinga malachuu baay'isna jechuudha. Inversiisa kanaa tinga malachuu baay'isna. Inversiin isa kanaa maalii jenna? Inversii ergachuuf dammoo akkuma dura wakasanu dura jenne inversii ezukaalistuu 1 over determinant times adjoint jenneetiniin laalle jechuu. Inversii waa inversii yeroo laallu isa kana laalle jechaadha. Okay, erga isa kana ta'e maarree salphaadha. Wanti tokko wanti goonu inversii kana barbaadu qabna. Jalqaba adjoint yaa barbaannu. Adjoint isaa yoo barbaanne adjoint 2/2 yeroo barbaannu maal kolomanii isa kana jiru kana negatiivan baay'isnaa isa kanaa fi kolomanii isa gadi deemu kana ammoo maal goona direction isaa iddoo jijjiirra jechaadha. So isa sadii san ol baasnee isa waanii gadi buusnaa kanammoo -2 fi -1 jennaan jechaadha. Adjoint isa kanaa xumurre determinant isa kanaa hoo barbaaduudhaaf 1 times 3 eeshi 2 times 1 2 jechaadha. Determinantiin isaa 1dha. So maaltu nu hafe wanti nu hafe hin jiru jechaadha. Akkuma waan xumurreetti ilaaluu dandeenya jechaadha. So adjoint isaa barbaachuudhaaf akkamitti barbaanna? Adjoint barbaachuudhaaf isa kana direction jijjiirra jechuudha. Isas biraa kana direction yaa jijjiirru. 3 1 kolomanii kanammoo minus ina baay'isnu -2 fi -1 jennaan. Adjoint jechuun isa kana xumurree irraa waa'ee adjoint determinant yaa barbaannu. Determinant isa kana barbaannu 1 times 3 meeqa 3dha minus jennaan. 2 times 1 2dha. Ezukaalistuu maal nu dhufe
waanii nu dhufe. Kanaafuu determinantii keenya maal arganne waanii argannee jirra. Adjointii keenya argannee jirra. Kanaafuu waan irra waanii jechuunidha. Hunda isaatu irra waanii yoo jennuun irra tokko yoo jennuun jijjiiramaan qabu jechuu. Isuma kana maaltu inversiin keenya isuma kana nu dhufee jira jechuudha. Our inverse is maali 3 minus 1 minus 2 1dha jecha inversiin keenya. So inversiin keenya erga kana ta'e bidhaan baay'isuu qofa. Isaasii kanaan baay'isuu qofa jechaadha. So x keenya argachuudhaaf x is equals to inverse times b jenneen. Inversiin keenya maali 3 minus 1 minus 2 1 times 3 abet okay 3 7 minus 3 jenna. Okay, kan ittiin baay'isuu qofa jechuudha. Amma gatii x gatii y kan ittiin argannu jechuudha. Gatii x fi gatii y jecha inni kun x jennee haa kaanu malee gatii x fi gatii y jechaadha. Okay, isa kan argachuudhaaf amma akkam goona in baay'isna. Kolomanii roo kana kolomanii kana wajjin yoo baay'isnu 3 times 7 21 minus jennaan minus 1 times minus 3 maali 3 dha jechaadha. Kanaafuu meeqa nu dhufe yoo walirraa hir'isnu 10. Okay, sorry. Okay, walitti edaana jechaadha. Walirraa hir'isuu osoo hin taane walitti edaana. Kolomanii sansanii yoo balleessinu meeqa 21 plus jennaan minus 1 times minus 3 meeqa 3 dha jecha. Kanaafuu 24 dhufe. Tokko 24 dhufe. Kan itti aanu immoo kanuma kolomanii kana wajjin minus 2 times 7 minus 40 plus jennaan minus 1 times minus 3 minus 3 dha. Kanaafuu minus 17 nu dhufe jechaadha. Minus 17 nu dhufe. Kana jechuun maal jechuudha? Kolomanii tokko x jechuun bifa kolomaniitiin nu dhufe jechaadha. 24 minus 17 isa kana jechaadha maatriksichi kun. Kanaafuu maali gatiin x kenna asirra gatiin x kenna x'n kenna meeqa 24 y'n kenna minus 70 ta'uu nu mul'isa jechaadha. x'n kenna y'n kenna isa kana jechaadha. x'n kenna minus 70 y'n kenna minus 70 x'n kenna 24 ta'uu isaan argisiisa jechaadha. Kana fakkaata.